Baga nagaan gara Odaa Akkaadaamii dhuftanii Odaan Akkaadaamii barnoota afaan Oromoo gama onlaayiniitiin barreessuu fi dubbisuu irratti xiyyeeffatee kennaa turuu isaatiin baay'ee beekamaa. Namoonni mana kanaatiif haaraa taatanii sabiskiraayib taasisuun maatii ta'aa. Viidiyoo kana baay'ee jaallachuun keessan waan hin oollee fi laayik taasisaa akkasumas hiriyoota keessanii fi sheer taasisaa waliin haa barannu. Kallattiimaan gara barnoota keenyaatti yeroo darbinu guyyaa har'aa qubee afaan Oromooti kan nuyi waliin barannu. Qubeen afaan Oromoo waliigala 33tu jira. Qubeen afaan Oromoo kun immoo qubeen xixiqqaan ni jiru, qubeen gurguddaan ni jiru. Akkuma asirratti argitan gara harka mirgaatiin kanneen jiran qubee xixiqqaa yogguu ta'an, gama harka bitaarraatiin kanneen jiran kun immoo qubee gurguddaadha jechuudha. Haalli barreeffama isaanii adda adda haa ta'u iyyuu malee qubeen guddaanis qubeen xiqqaanis sagaleen wanti isaan jedhamanii tokkichuma jechuudha. Qubeen kun immoo qubee qeenxee kanneen jedhaman ni jiru akkasumas qubee dachaa kanneen jedhaman ni jiru. Sanarratti dabalata immoo qubee dubbachiiftuu kanneen ta'an ni jiru akkasuma immoo qubee dubbifamaa kan jedhaman ni jiru jechuudha. Isaan kana tokkoon tokkoon isaatiin kan waliin ilaallu ta'a. Qoodama isaanii kanarraatii haa jalqabnu. Qoodama gama harka mirgaa kanneen jiran kun qubee xixiqqaa afaan Oromooti jechuudha. Gama harka bitaatiin warreen jiran kun immoo qubee gurguddaa afaan Oromooti jechuudha. Isaan kana erga adda baafattaniiti qubeen gurguddaan nuti kun immoo yookiin qubeen nuti xixiqqaan kun immoo bakkawwan adda addaatti qoodamanii jiru jechuudha. Amma qubee gurguddaa kana keessatti halluuwwan adda addaa ni argitu jechuudha. Halluuwwan jiran kana keessatti tun darbiin dura warreen kun amma tokko tokkoon kanneen isaan barreeffamanii jiran. Warreen immoo qalama diimaa kanaan barreeffamanii jiran immoo qubee lama lama ta'aniitu kan isaan wal bira taa'anii jiran jechuudha. Warreen akkasii kun warreen qalama diimaatiin barreeffamanii jiran kuni qubee dachaa jedhamu jechuudha. Jaroonni kun qubee dachaati jechuudha. Akkasuma immoo warreen immoo hafan kun maal jedhamu? Qubee qeenxee. Qubee qeenxee, qubee dachaa. Afaan Oromoo keessatti qubeen qeenxee 26tu jira. Qubeen dachaa immoo 7tu jiru jechuudha. Isaan keessaa immoo dubbachiiftuu warreen jedhaman immoo ni jiru. Dubbachiiftuun immoo warreen qalama cuquliisaan barreeffamanii jiran kun dubbachiiftota jedhamu jechuudha. Isaan kun warreen sagalee of danda'e qabanidha. Warreen isaanirraatiin hafan immoo warreen cuquliisa kanarraatii hafe immoo hundumti isaaniiyyuu dubbifamaa jedhameetu qoodamu jechuudha. Kun akkuma qubee gurguddaatiif hojjetu qubeen xixiqqaanis sana wajjiniin tokkuma jechuudha. Amma warreen kana qoodama isaanii kana adda baafattanii jirtu. Garuu immoo maqaan isaanii maal jedhamanii waamamu kan jedhu kana immoo kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. A, Ba, Ba, Ca, Cha, Da, A, E, Fa, Ga, Ha, I, Ja, Ka, La, Ma, Na, Nya, O, Pa, Pa, Ka, Ra, Sa, Sha, Ta, Tsa, U, Va, Wa, Ta,
ya, ya, za, za, ja, ja. Warreen kun qubee gurguddaadha. Qubee xixiqqaa immoo waliin dubbisna. A, ba, ba, ca, ca, cha, cha, da, da, a, e, fa, fa, ga, ga, ha, i, ja, ja, ka, la, ma, na, nya, o, pa, ka, ra, sa, sha, ta, sa, u, va, wa, ta, ya, za, ja. Qubeen afaan Oromoo jarreen armaan olitti waliin ilaalaa ture kana fakkaatu. Barnoota itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.